Maal? 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 Akkam jirtu kabajamtoota diraamaa Hiree Jaalalaa diraamaan Hiree Jaalalaa kutaan itti aanu waan addaa qabatee dhufaa jira. Waan ijoo kutaa itti aanu keessatti ta'uu waan isinitti himuuf subscribe godhaa hanga dhuma dhageeffadhaa. Kutaa itti aanu keessatti Hireen waan guddaa akka dubbattu eeggamaa jira. Gammeenis haala gaarii ta'een eegaa jira. Garuu wanti nama gaddisiisu tokko jira. Giiftiin ammas Hiree fi Gammee adda baasuuf tooftaa jabaa fayyafamtee jirti. Akkasumas Hiree fi Gammeen wal fudhatanii baduuf jiru wanti jedhamus ni jira. Kun garuu baay'ee nama gaddisiisa. Osoo isaan lamaan wal fudhatanii badanii dhiibbaa guddaa uumama. Sababni isaa Hireen barnoota ishee irraa ni baddi. Garuu Gammeef carraa guddaadha. Sababni isaa inni kaayyoon isaa ijoon barnoota barachuu osoo hin taane Hiree argatee wajjin jiraatudha. Kanaaf Hireef dhiibbaa uumaa Gammeef immoo carraa guddaadha. Garuu wanti kun waan ta'amu hin fakkaatu. Sababni isaa Hireen barnoota baay'ee jaallatti. Kanaaf barnoota ishee dhistee waan deemtu hin fakkaatu. Obboleessi Hirees baay'ee gaddee jira kun gonkumaa waan ta'amuu hin qabneedha. Yeroo isaan lamaan wal argan fuula isaanii irraa waan tokko hubachuun ni danda'ama. Jaalalli isaanii dhugumaan dhumee jira moo ammallee garaa isaanii keessa jira? Kunoo amma wal argu ilaalaa akkamitti wal ilaalan. Namni tokko nama jaallate yoo ta'e yeroo baay'ee ija isaa irraa dhoksuu hin danda'u. Garuu maaliif isaan akkasitti wal irraa fagaatan? Rakkoon maal ture? Wanti isaan duraan walitti fide maal ture? Amma immoo maal isaan addaan baase? Waaw! Amma wanti tokko mul'achaa jira. Ani kana hin eegne. Isaan lamaan gidduu waan guddaan dhokatee jira fakkaata. Yeroo tokko wal jaallachuun qofti gahaa miti. Yeroo tokko haalli jireenyaa fi rakkoon adda addaa jaalala namoota lamaa addaan kutuu danda'a. Garuu waan ajaa'ibu tokko jira. Yoo isaan dhugumaan wal jaallatan maaliif ammas walitti hin deebine? Amma yeroo inni ishee ilaalu ilaalaa. Fuula isaa irraa waan garaa isaa keessa jiru dubbisuun ni danda'ama. Isheenis callistee jirti. Garuu callisuun ishee waan tokko akka dhoksaa jirtu natti fakkaata. Ani akkan yaadu jaalalli isaanii guutumaan guutuutti hin banne. Waan tokko isaan gidduu jiru jira. Yoo dhugaan isaa ba'e seenaa isaanii guutuu jijjiiruu danda'a. Lakki amma rakkoon biraa dhufaa jira. Mee ilaalaa, wanti kun gara bakka hin eegamne deemaa jira. Namni tokko murtoo cimaa gochuu qaba fakkaata. Garuu murtoon inni godhu jaalala isaanii irratti maal fidare? Ani nama kanaaf akkana nan jedha. Yoo nama tokko dhugumaan jaallatte osoo hin dhoksin dhugaa isaa itti hime. Amma garuu wanti ani as irraa hubadde tokko jira. Isaan lamaan yeroo wal jaallatanitti gammachuu guddaa keessa turan. Garuu yeroo ammaa kana waan tokko akka isaan gidduu jiru ifatti mul'ata. Mee akkamitti wal ilaalaa jiran? Ilaala. Namni tokko waan garaa isaa keessa jiru dubbachuu barbaada. Garuu jecha sirrii argachuu dadhabaa jira fakkaata. Isheenis waan tokko eegaa jirti fakkaata. Tarii inni waan duraan ture deebisee yaadachiisa jettee eegaa jirti ta'a. Garuu inni maal gochuuf akka jiru nama hawwata. Ani waan kana ilaalee jaalalli yeroo tokko garaa namaa seenee yoo ta'e salphaatti akka hin badne nan amana. Namni tokko fagaachuu danda'a, callisuu danda'a. Garuu yaadni nama jaallatee keessa isaa itti fufa. Kunoo amma haalli isaa jijjiiramaa jira. Wanti inni jedhu dhugumaan murteessaa ta'uu danda'a. Yoo inni amma dhugaa isaa dubbate waan isaan lamaan gidduu jiru hundi jijjiiramuu danda'a. Garuu mee yaada? Yoo isheen waan inni jedhu fudhachuu didde hoo? Yookaan yoo isheenis ammallee isa jaallattu ta'e hoo? Kana arguun nama hawwata. Lakki amma waan guddaan dhufaa jira. Ani kana hin eegne. Akkuma natti fakkaatutti seenaa isaanii keessatti fuulli haaraan jalqabamuu danda'a. Isaan lamaan carraa lammaffaa argachuu qabu moo waan darbe achumatti dhiisuu qabu? Ani yaada koo nan qaba. Garuu isin maal jettu? Comment keessa yaada keessan naaf barreessaa. Namni isin jaallattan irraa yeroo dheeraa fagaattanii yoo turre ammallee akka durii isa jaallachuu dandeessu?
Haaree fi gammeen amma wanti gidduu isaanii jiru maal akka ta'e nama ajaa'iba. Jaalalli isaanii ammallee jira moo waan hundi dhume? Yaada keessan comment keessa barreessaa. Reaction itti aanu keessattis waliin ilaalla.